Odeessa jalqaban qormaata kutaa 12ffaa warra fudhate keessaa kan darbe dhibbeentaa 5 qabxii 4 ta'uu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksise. Bu'aan qorumsaa seensa yuunivarsiitii wiixata har'aa halkan walakkaa sa'aa 6 eegalee marsariitii gubbaa akka gadhiifamu Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Firiin qormaataa kutaa 12ffaa baranaa kun kan bara darbe bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 2 qabxii 2 fooyya'insa agarsiiseera. Manneen barnootaa 1,663 barataa tokkoyyuu kan hin dabarsine ta'uu Piroofeesar Biraanuun himan. Naannoo Oromiyaa keessatti manneen barnootaa barataa tokkoyyuu hin dabarsin hafan 553 yoo ta'u kan itti aanu naannoo Somaalee kan manneen barnootaa 156 milkiitti dhabanidha. Piroofeesar Biraanuun haala qormaataa kana kan itti kennan miidiyaaleef yoo ibsan akkas jedhaniiru. በ69 የፈተና ማዕከላት በመኪና እንዲሁም 50 wiirtulee qormaataa 69tti konkolaataadhaan akkasumas wiirtulee qormaataa 54tti xiyyaaraan qormaatni ergameera. Qormaatni baranaa onlaayiniidhaanis kennameera. Walumaa gala kanneen qormaata kana onlaayiniin fudhatan barattoota 29,736dha. Baroota darbanirraa qormaata walirraa hatuun xiqqaa ture. Barnoota gosa hundumaan dambii cabsuun qormaata haqsiisuu danda'u kan raawwate barattoota 313dha. Barattoota 36 biroo irratti yeroo qormaata hojjetan dambii cabsuu isaaniin qormaatni isaanii haqamuu danda'eera. Mobaayilii fuudhanii galuuf yaaluun gochaa dambii cabsuu isa ijoo yoo ta'u kuni barattoota 128 irratti kan mul'atedha. Kanaan alammoo lakkoofsa galmee kennameen barataan biraa qoramuuf dhiyaachuuf yaaluudha. Baroota darbanirraa gaafa ilaalamu garuu kan bara darbeerra dambii cabsuun akkaan hir'iseera. የደም መተላለፎቹ significantly ቀንሰዋል. Qabxiin olaanaan qormaata kanaa naannoo Tigraayitti galmaa'uu damee saayinsii uumamaa fi hawaasaan qabxiin olaanaa kanneen galmeessan dubartoota ta'us himaniiru. በትምህርት አይነት ከፍተኛ ውጤት ትግራይ ውስጥ ሲቪክስ ተሰጥቶ ነበር. Gosa barnootaan qabxiin olaanaa kan argame naannoo Tigraay barnoota siiviksiidhaan yoo ta'u qabxiin gadaanaa immoo herreega yoo ta'u qabxii giddugalaa 27.9 ka ta'utu dhufe. Qabxiin gadaanaa inni kaan ikoonomiksiidha. Barnoota kaaniin ammoo fiiziksii, keemistirii fi baayooleejiidha. Qabxiin olaanaa akka biyyaatti galmaa'ee naannoo Tigraay 700 keessaa 675dha. Kunis Itoophiyaa keessatti qabxii olaanaa isa jalqabaadha. Dhiiratu galmeesse. Isaan ala warreen 600 keessa qoraman qabxii olaanaa 575 saayinsii uumamaan gama saayinsii hawaasaan 538 galmeessaniiru. Saayinsii hawaasaanis kan uumamaanis qabxiin olaanaa kan argame dubartootaani. Isheen 575 fidde barattuu mana barnootaa kaateediraaliidha. Isheen 538 fiddes barattuu mana barumsaa Itiyoo Paarentis jedhamuuti. Geenyaan raafamaa kan jirtu godina Shawaa Kaabaa irraa tajaajilli bilbilaa adda citeera. Waggoota muraasaa asitti wiirtuu hidhattoonni keessa socho'an ta'aa kan dhufte godinni Shawaa Kaabaa erga kamisa darbee waaree boodarraa eegaluun tajaajilli bilbilaa guutummaatti adda citu BBC'n odeeffateera. Kanneen maatiin isaanii godinicha jiran akka jedhanitti tajaajilli bilbilaa kun seensa magaalaa Finfinnee irratti kan argamtu sulultaa hanga daangaa naannoo Amaaraa Qarree Gohaatti adda citeera. Kanaanis tajaajilli bilbilaas ta'e intarneetii aanaalee godinichaa akka sulultaa Wacaalee, Dabra Libaanos, Fiichee, Kuyyuu, Hidhabuu Abootee, Darraa fi warra Jaarsootti tajaajilichi adda cituu bilbiloota yaalleen mirkaneeffanneerra. Daandiin guddichi naannoo Amaaraatti fulla'u kan keessa qaxxaamuru godinni kun daandii kanarratti hidhattoonni guyyaa konkolaattota dhaabsisuun namoota ukkaamsaa turuun ni yaadatama. Kanaaf jechas konkolaachistoonni daandii kanarra deeman imalaan duratti bilbilaan haala daandichaa erga iyyafatanii kan deemaa turan amma sababa bilbilli cufameef haala jiru osoo hin hubatiin imaluun yaaddoo dabalataa ta'eera. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii kun adda cituun rakkoo nageenyaa godinichatti hammaachaa dhufeen kan wal qabatu akka ta'e shakkiin jiraatullee gama mootummaan hanga ammaa wanti jedhameen jiru. Aanaalee godinichaa hedduu keessatti sochiin hidhattoota waboo kan mootummaan ABO Shanee jechuun waamu kan jiru yoo ta'u aanaa Darraatti ammoo dabalataan sochiin hidhattoota faannoos jiraachuu ammaan dura jiraattonni BBC'tti himaniiru. Torbee lama dura jiraattonni godina kanaa dararaa saamichaa fi
ajjeechaa hammaachaa dhufeef jecha gamtaan bahanii kadhannaa waaqaa fi araara taasisuun isaanii ni yaadatama. Kadhaa araaraan kanaa boodattis haalli godinichaa fooyya'insa akka hin agarsiisnee fi amma dabalataan tajaajilli bilbilaa adda cituun ammoo daran akka rakkoo hawaasaa godinichaa hin hammeessine kanneen yaadda'an hedduudha. Mootummaan Itoophiyaa doorsisa irra deddeebii Masrii jedhee ilaalchisee mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif xalayaa barreesse. Manni marichaa doorsisa Masrii qalbiin akka hordofu gaafate. Gama kaaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed muddamni biyyoota ollaa waliin jiru gara waraanaa ce'uu malaa yaada jedhu irratti yoo dubbatan ofirraa qolachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Galaanaa Balaay dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti xalayaa barreessaniin Masriin waan hin jirre uumaa jirti jechuun himataniiru. Xalayaa Itoophiyaa BBC'n arge manni maree nageenyaa doorsisa Masriin faallaa chaartara biyyoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti tarkaanfii humnaa fudhachuuf taasistu qalbifachuu qabaa jedheera. Masriin xalayaa fulbaana tokko bara 2024 UN'tti barreessiteen sababii hidha haaromsaan qooda bishaan ishee mirkaneessuudhaaf jecha tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf mirgan qabaa jetteetti. Ergasii Itoophiyaan xalayaa fulbaana 6 bara 2024 barreessiteen Masriif deebii kenniteetti. Masriin adeemsa diinummaa fi fedhii hin amansiisne dhaabuun qajeeltoowwan seera idil-addunyaa hordofuu qabdi jedheera xalayaan Itoophiyaan barreessite. Biyyoonni lamaan laga dheeraa addunyaa Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaartuu waggoota 10 oliif muddamarra jiru. Masriin hidhi haaromsaa Itoophiyaan xumuraa jirtu hamma bishaanii na duraa xiqqeessaa jechuun yaaddoo himachaa baate. Itoophiyaan ammoo daangaa ishee keessatti qabeenya uumamaa qabduun fayyadamuuf seerri ishee dhorku akka hin jirree fi hidhi ijaaramaa jiru ibsaa maddisiisee gadi akka yaa'u ibsiti. Xalayaan mootummaan Itoophiyaa barreesse kun qorannoon dhiibbaa hidha haaromsaa ogeeyyii Masriin dabalatee xiinxalamuu fi rakkoo akka hin qabne hubatamuu beeksisteetti. Dubbii ministeerri muummee Masrii dubbatan jette dabalatee Masriin waliigaltee bara koloniitti cicciteetti jechuun Itoophiyaan irra deebiin himattee jirti. Tibba kanammoo waggaa 40 keessatti yeroo duraaf Masriin Soomaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa seenuun xiyyaarota waraanaa Soomaaliyaaf erguun muddama hammeesseera. Itoophiyaan bulchiinsa Soomaaliyaan kiyya jettu Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa erga raawwattee ji'oota lakkoofsises muddama biraa uumeetti fufee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa birmadummaa Itoophiyaa wayita kabajan duula biyya kamiinuu irratti aggaamamu qolachuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Yeroo dhiyoo'as Itoophiyaan biyyoota tokko tokko waliin lolatti galuu akka maltu haasaawwan akeekan ni dhaga'amu ka jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed waggoota 50 darban biyyoota ollaa akka Sudaaniif Soomaaliyaa waliin dhibdeen irra deddeebiin mudachuu kaasanii erga aangoo qabatanii garuu biyya ollaa waliin lolli gaggeeffame akka hin jirre ibsan. Ammoo aggaammii irratti gaggeeffamu kamiifuu deebii akka kennan dubbatan. ባለፉት 6 ዓመት ተኩል በአንድም ጎረቤት ላይ አንዲት ጥይት waggaa jaaf walakkaa darbe biyya ollaa kamirrattuu rasaasa tokko dhukaafneen beeknu. Sababiinsaa olloonni keenya nagaa yoo ta'an akka nagaa argannu. Yoo tasgabbii qabaatan akka tasgabboof. Tasgabbiin sunis misoomaa fi badhaadhina keenyaaf bu'uura akka ta'e waan beeknuuf eenyu waliinuu wal loluudhaaf fedha karoora yaada hin qabnu. Haa ta'u malee dhiyoos fagoos kan jiran kan akka ta'utti nu hubanne har'a akka hubatan kan hin barbaadu. Nuti Itoophiyaanonni waan namaan barbaadu kan nu barbaaduu fi kan nu tuqu garuu akkuma barre qaanessinee deebifna. Eenyuyyuu Itoophiyaatti bu'uu yoo barbaade si'a tokko qofa otoo hin taane yeroo 10 deebiseetti yaaduu qaba. Sababiin isaa Itoophiyaanonni wanti dandeenyu tokkichiif inni guddaan ofirraa qolachuudha. ማንም ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን አስሬ ማሰብ ይኖርበት። ኤምባሲን ኢትዮጵያ ኬንያatti argamu waggaa 60ffaa hariiroo biyyoota lamaanii fi bara haaraa Itoophiyaa 2017 ilaalchisee hawaasa Itoophiyaa biyyicha jiraatan waliin kabajuu fi jila sanbattan darbe qopheessee ture. Sagantaa kana booda addatti BBC'tti kan dubbatan ambaasaadder Baacaa Dabalee haala qabatamaa hariiroo biyyoota lamaanii yoo ibsan hariiroo kana caalaatti cimsuuf waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessuuf hojiitti hiikaa akka jiran dubbataniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo daangaatti mudatu furuufis karoora jiru ibsaniiru. Waayilakoo Hamzaa Huseenii fi Aslii Galgalatu dubbise. Quunnamtii biyyoota lama akka meemiroonni of understandingii torba waliin mallatteessu. Kun hariiroo joint ministerial council biyyoota lama
qabna. Barroo tokko asitti ta'a, barroo tokko achitti ta'a. Ganna torbaaf gargarcitee ganna torbaaf gargarcite kuni sababii adda addaatiin filannoo waan akkasii ganna torbaaf ta'e. Irratti kaawunsiliin suni joint miitingii sun yaa ta'u irratti walii galtee naannoo kuni seektarii adda addaatiin seektarii guddinaa dippiloomaasii seekiriitii waan karaadhaa waan cufqabu jechuudha achi keessatti. Naaf torba waliin mallatteessinee waan kana hojiirra oolchaa jiru. Itti hojiirra oole keessaa tokko Lamu poortii fayyadamee yaa jalqabe. Ethiopian Airlines asitti marroo 4 guyyaatti bu'a. Haala tokko wajjiniin marroo 4 sana lamta'ee jira amma. Isa kanas tochuudhaaf mariirra jira. Waan nagaa irrattis border security issue irrattis mari'annee isaanis qophii waan kana waliin hojjechuudhaaf. So waan gaariitu uumamaa jiru jechuudha. Kanaaf karaa akkaataa kana saba lammii Keeniyaa ta'an, Itoophiyaa ta'an walta waamtee akkasitti qorattee jiilite jiila kanarratti waan dabarsuu feetu dabarsuun boondii guddaa biluu guddaadha jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa biyya kana jiran biyya hidhata isaanii akka cimsan